Jaanii taphatu turanii miilii abbaasaatti maal jechaa dhiichisu turan. Inni immoo afaan Oromootiin dhiichisu ture. Sanirratti walitti bu'an jechuudha. Akkasuma isaa qabatan. Isaa qabatanii akkanatti Oromoo walirratti waltumuu jirtu bakka agaa. Shuguxiin jidduu seentee dararan gootee gabbaate. Akkasi Oromoo akkasi dubbii. Akkas ture dubbii. An jalqaba fagaataa ture bara. Baraanii gizee aan jechuun waan isaa namoonni hedduun bar isaa gizeen waan nama waliin wadalee seene aana isaanii barbeete. Haa bar ismi baguma kufuu fadhee deemeen jenne anarra. Anus barsaniin jedhee bar. Aslan as sa'aatii ati utaalchi achi buute wallaalee bar. Si obbiraa si dhabuuni Fatimataa jaraarra buuhuun tokkuma ta'e. Silkii xiyyaa waraanni silkii xiyyaa eenyu akka ambar waan baddeessee badde silkii. Aanaatu giddiidhaan ijoollee sirkaa fuusisiisee bar. Haraan. Darbina inni micootu lafaa fuudhee. Maal gomas goitan dhugaa taarika kiyya isaa zeenu bar. Santu wandi yalla dates baka machi no nanje. Naji bar media ga warati mitira jabeen digay. Daram jirtu mega raw talent. Hai isa ni rawli wala rotlan Milan sila. Wallahi mili mucade na ani Milan akasi utali mucade to na dukuba jira ila amma tuna ite jechu. Kai an kanin de na dukubu jira Oromo ma kin kesan jabdu da jabe fada. Jabdu da jabe fada shaggoteen ma harkaan deemuun beekti baratteetti wallahi. Nu aslan sa'a sana yaadanne waa'ee viidiyoo waraabuu mumkin ijoolleen yeroo sana waraaban jiraachuu danda'u. Abaaboo afurnuu kenna malee maaki akkas taatee maan minaamin waan jettan kan dhiisaa wallahi. Urgoo ka galatoon. Namni sadii urgoo malee namni sadii. Siifaan namni lama namni tokko. Idan akka namni marasa dhufu si godha. Kun baawwan jaara kana pata. La, sirriitti wallahi nuti biyyaatti abbaan barbaadu dhufuu danda'a yaalu bakka itti jiru erguu danda'a lookishiin kun baalee roobee jiru baay'ee gubbaa. abbaa biyyaatti. Aboo qaalicha gaaffii gaafadhamaa tura jettan gurbaa. Wallahi taame rabbi dhugaa nu adubbisu Oromoon kamuu onne isaa keessa ka jiru. Alaabaa abbaa kan waliin kijibnu. Alaabaa abbaa gadaa isin jettanillee keessan jiru. Alaabaa abbaa gadaan jaalladha garuu minim baay'ee bootaatti hin kennu alaabaa abbaa gadaa keessatti sanillee. Alaabaan dhugamaan onnee teennaaf dhiiga keenya keessa jirtu alaabaa abbaa'ooti. Itoophiyaa garuu akka biyyaatitti ammaa jaalanna. Onnee jetta manni keenya guutuun isii jaajjefamee ta'a. Qabsoo dhiigni ilmaan Oromoo meeqa alaabaa saniif jecha dhangala'ee asii waan nu geetteef osoo hin jibbinayyuu jenne jibbuu hin dandeenyu abadan jaalala haqamee onnee keessaa nun baane qaba alaabaan sun jecha garuu wallahi osoo hin jibbayyuu jettee hin dandeettu si keessaa hin ba'u abadan osoo amma carqii isaa namni kamuree lafa darbu argite wanti sun carqi maame garuu akka waan dhiiga kan kee kana si keessaa jissanii lafa naqanii si fakkaata isa namuu danda'u haa ta'u malee garuu kabiyyaa kanallee akka biyyaatti qabatuun miidhaa takka illee hin qabu. Sigalee wanti waan miidhaa waan balleessuu hin qabu. Dhugaa. Bila alaabaa Bakkatti qabatan miti jaartii deemanii yoo raftu uffata gubbaa yoo rafte wanti nama ga'u hin jiru minim baay'ee malakkatamu. Ila namni kenna Itoophiyaa ta'e hundumtu carqina beektaa. Garuu ka alaabaa bilisummaa Oromoo Nasri bakka sanitti illee rakkoon uumamtee jirti barana maali jaan beektaa? Itti caccabee itti burkutaa'ee ana hedduu garaana nyaatti. Leellisu illee baadhu alaabaa bilisummaa Oromoo illee leellisu illee baadhu garuu akka malee garaana nyaatti. Maaliif jennaan lafee ilmaan Oromoo hedduutu isii qabatee hattaan kama isa alaabaa yuun qawdachi maal ta'edha? Yoo alaabaa bilisummaa Oromoo illee leellisu yoo ta'e illee jaalanne alaabaa yuun qawdachuudha. Nama Islaamaatu bilisa kiyya. Nama Islaamaati.
Ayyee bareeda. Namni Islaamaatis waan biyyaatis waan itti hirkatu qaba, waan amantiitis waan itti hirkatu qaba. Sanillee kan isaa hin dhiibin. Ammas Nasri waan ati jettee alaabaa adii qabadhaa jechuudha. Karaa dubbadhaame. Laala muslimni alaabaan qabu jiru. Biyya qabu muslim. Qaba qabdaati. Biyya qaba. Alaabaan Nah, wae Qur'ana wae wan Nasir. Alaabaan keenya Qur'aana tinjiru nuti alaabaa onni Qur'aana fuutee mukarratti gabbuftee fannisuun edduudhamu waa'ee alaabaa. Qur'aana fuutee alaabaa mana barumsaatti fannisoota. alaabaa Oromoo dhiigaa tokko kennu mukkuma rakkate. Awwa tamaaf kana miitu kana. Dhaggeeffadhu tamam. Ani Islaama jennaani. Biyya Islaamaa nuyi miti. Mana Nasri Wah, alaabaa biyyaa qabdu malee alaabaa Islaamaa Gongortee keessa fayyadamee dhiibaa olaanaa inni gongortee waa'ee amantii as keessa maal godha? La awwaa'ee biyyaa reedi awwaa'ee biyyaan Daruujiin isaatu dubbima baxabbatu dhalaale yookaan Islaama jedhaa yookiin Itoophiyaa jedhaa yookaan Oromoo jedhaa. An waa'ee Haydar bakka kana waa sadiitu qela. Islaama dhaggeeffatu. Istakka amantaa wanni inni tuqe amma Haydar waa sadii balleessaa tuqe asirratti. Wai Hamza na sauri sa gara kenna me al takka difam. Okay. Soda dubbadhaame. Waa sadii tuqe amma Haydar bakka kanatti gistakka harka namuranii jette wanni immoo siqiisha jirti. Inni lammataa Hamza na alaabaa Itoophiyaa qabatee warra harka kiyya ofirraa murmaa wayyaa isin jedhe. Fedhii kiyya naa kabajuu qabda. Hayyee wanni amma gabaasni kagaletti amma Nasrii biraa gabaasni kagaletti taniin dhiyoo tana gaafa dhuftu siinqee malee isa irra jiraa jee taayyee achi bira kutee ammas wanti siqiisha bulti siyaadii dalagu siyaadan baatu alaabaa sana yoo harkaan tuqe harki kiyya naa muramuu jedhee bara. Harki kiyya narraa wayyaa jedha alaabaa sana tuquun harki kiyya narraa kichuu wayyaa jedha. Inshallah yeroo dhiyootti yoo harki kee muramne maal jedhe Nasrii jedhe qabbe. Amma asirratti ani amma Haydar amma waan haalli jirullee nama ni jechisiisa amma kan Nasriirratti waa dubbachuu fedhe Nasri reefu maal jee beektaa yoo feete itti uffadhuu feetu jaartii teetti wajjin rafiinii jee waan san nulee calleessiti amma namni tokko barana asitti magaalaa tana keessatti siree godhate innaa jaalalaa keessa inni waan san ilaalle siree godhatee jaartii isaa irratti gangalche. Akkamitti alaabaa teenya irratti waan akkanaa daleetan jeen namni wallole gaariillee miti yeroo takka namni gara biraa. Nasri alaabaa dhiigame kan dhufte irratti janaaba heddaan kaanfattu. Namni alaabaa isa irratti yeroo baay'ee boraatii faa godhattee itti godhattee yoo ammattee raftee waanuma alaabaa sana ammattee raftee sitti fakkaata. Boraatiin rakkoo miti. Boraatiin rakkoo miti kan irratti jedhasantu badaadha. Maali beektanii dhagaa ana kaaseemi wanni rakkoo guddaa uume gurbaan dubbadhu. Hamza dubbatume taasisaa dubbannu mees dubbachuu barbaadamu. isinii dhiise bu'aan bakka nama dubbattanii. Ayyee ganaadis tawaata kaa jedhu tame waan dagar libale waa'ee alaabaa irra namichi bulee Nasri waan si gaafadha baallaa gaafee takkatti. An kan naan galle warri paaspoortii kasa irraa alaabaa jiraa jedhu kana heddummatu jira koomenti irratti illee sibiratti illee. Laaltee dhufte? Paaspoortii irra alaabaa kana quncisuun danda'amaa silaa isa qofa naa hime danda'amaa kaasuun. Quncisuun barbaaddee jecha. Quncisuun dandeetta. Quncisuun dandeetta hin quncifamtachiin. Tegee sati qunchisanii. Silaa koi jaaladhi alaabaa gubbaa faaya koi. Barbaadee paaspoortii. Faayidaa paaspoortiin warra biyyaa bahee beekaa jedhe amma laal qolqollee nama tiktookii tanaa guutuuni. Nasri maal jechuu barbaadeet beektaa paaspoortii sana dirqamaan baattaa dirqamaanii qabachuu gatii qabduuf qabattaa kana garuu namni maawaa Itoophiyaan paaspoortii naa qabadhu siin jette ofii barbaaddee dhayitee kadhattee sallaftee
Gaafa nama paaspoortii baafatu dhaqu nama kudhanii oltu hawaasa sallafee jira hawaasa baafadhan. Ofii kiyyaa rooba keessa ho'a keessa qorra keessa dhaabadhee kadhadhee eenyaa mangisti jedhee fudhadhe malee sanuu bara wayyaanee keessa Haydarillee bara wayyaanee keessa baafate malee mangistiin kottu paaspoortii irraa fudhadhu siin jedhu hin jiru. Osoo sallafne osoo hiriirre guyyaa sadiitti VIP naa kennan. Garuu VIP ati warra mootummaa jala waa ootuufa. Jaalala alaabaa tanaa qabdurraa VIP si jedhanii Haydar. Oromoo waan taaneef sallafnee fudhanne osoo ol nuti guyyaa dhis kennite kana ammoo alaabaa itti dallaan argite kana jechuun Reedii fi Nasri amma namni yoo alaabaa tanarra profaayiliin kaawwan isin ajjeef isin jedhe jira isin lamaan. eenyu ani maaltu maal akka ta'e beektaa akeyriillee as hojjetanii hasharriillee hojjetanii warri michuu kennaa warri soddaadhaan kennaa warri kaayiroo alaabaa qabatanii istaadiyeemii dhaqanii beeraawii budin Itoophiyaatti ashkaabbataa oolan jedhi. Nu ammoo amma maal akka taane beektaa bakkisuuf baktii dhiisuuf dhaltii hin wallaalle mala saree tanaa san taane. Gadhisnee itti ilaaluuf soddaadhani duulli itti godhamaa jirullee nu dhagame akka michuu kennaatittillee akka poolitikaatittillee akka soddommaatittillee rakkoo warra kaayiroo rakkoo kenna waliin dhaabanna warra miidiyaa kanarra warra kaayirootti nu taananu kanaaf profaayilii godhanne alaabaa kana jechuudha isaa ammaa kanatti. Jaalalaa fi nuti michuu gaafa rakkoolee ta'uu kenna agarsiisu jecha gaafa rakkoolee akka waliin duunu. Warri kaayiroo ama beektaa michuu biraa galata guddaa qabanii. Galata guddaa qaban kaachi dhaqanii tiima isaanii deeggaranii hamilee itti horanii galanii hamoo yamanillee garuu hamilee godhanii fi jiran amma jarri kun beekamtiyyuu argachuu deemanii beektaa isin amma as gubbummaa haasoytan malee. Haydariin caalaa hamsaadhaa fi warri miidiyaa kun qaraaban akkanumaan aara malee amma reediillee taate hamzaallee taate duruu warra qabsoo dhiisee jaartii lama lama fuudhee beektaa. Uummata kinnoo waggaa meeqa dura qabsoo dhiisee qabsoo fi gara nuuroo dhuunfaatti deeffate. Mana gabbachuu. Anama jireenya dhuunfaa shaggaraa jira qabsoo harka keessaa baafadhe. No TV irra jire TV irra TV afaan Oromoo Itoophiyaa irratti argee reedii. Waan adda kaleessa jechuun uummanni Masrikaa Itoophiyaan abbaan irraa gaddabuu irraa sababa ta'uudhaan yeroo baay'ee waan kaasaniif wanti isin mudate wanti isin hin jedhame hin jiru. An fakkeenyatti Silaanu galatoofatu qaba sabni kunnaan akka waan alaabaa lummutti fudhannee bosona seennetti ilaaluu qabdan Masritti alaabaa kana qabatu jechuun aarsaa lubbuun nama kafalchiisa. Garuu namni uummataaf aarsaa kafalee garaataan qabu barreedii kiyya zabana kana kana na gube yaadaa. Aboo ijoolleen bilisummaa oolanii naasir. Gisee takka takka mee qoya tartiiba reedii mee ati dubbachiisu uummanni kun hundi girisaan warkaate uummanni miidiyaa kun zabana Haydar na gaafa. Haydaraa dubbatu deebi. Anafaa carraa naa kennaa hin jirtan. Gaafii kana ofan adeemsi nama biraati. Laal. Annee kana gaafa Saudi ture tokko yeroo umraadhaaf achi ture sanii ji'a tokko namni achi keessatti wal gaafata beektaa namni diimaa gurraacha adii maali baay'ee amala harama keessa biyya kana dhuftee namni si gaafatani. Yoo an Itoophiyaa dhasan jedhe warri Masrii kun fayyus argi hirrifata warra bishaan namraa hidhatu sanis Arabnillee warri Kaayirooillee warri Ijiptillee warri Firaawunaa jechuun. Afaan maaliif isin jedhan tarbisoon beektuu kennu. Oi, afaan maaliif isin jedhan maaliif? Min ayna jiitaa min bayna jiitaa mee beeka jedhe. Nama tun astorgaamii qaba. Astorgaamii. Gillata bakkeetta. Qoosaa fakkeessanii dhugumatti yeroo baay'ee waan nama mudatuuf malee silaa gaafiin kun itti dhufu ture. Amma biyya biraatti yoo ati an Itoophiyaadha jette warra uummata keenya irraa yookaan uummata Arabaa irraa bishaan hidhisanii isin eessi kolfan beektan. Saniifuu isin guyyaa kaleessaa yeroo baandiraa kana qabatanii biyya isaanii keessatti dhahitan saa wanti isin mudate wanti addaa yookaan ammoo akka qeeqaasitti illee wanti irra ka'ee jira lammii achisa irraa.
Garuu hin jiru rakkoon mudate nuti garaa jabaannee goone waan san irratti wallaahi jaallattanii jibbitanii silaa gabbaatanii galatoomaadhaa jettanii harka ol qabdanii si harka nuu dha'uu qabdan ture. Alaabaa kana qabatee namni as keessatti akkana mirmirsee edana buluun nuti barindee uummata keenya kana bara bakkuma hunda wayii barsiifnee dhumne bara. Walitti araarsitan isin Itoophiyaa fi Misiriin walitti araarsitan hin daa'u. Hin araarsine turjumaan tiraanisleetii irraa taane. Infahamsifne jedha Kan waliin taphate koo yoo sama jennu Masrii fi Itoophiyaa ammoo garee wayiitu waliin taphate baasii. Kalee salaalle ati dhibba haala nasri. Laalla. Kuwaasi xixiqqoo tana laalu beektaa. Gaddee jira ergaa. Nasri. Baay'ee. Idara. Amma Arsenaalin sa'a 24 laalaa osoo namni illee du'ee qabri kosni dhayne saba Arsenaal dhiifte laalaa Itoophiyaa dhiisuuni gantummaan ta'u. Baandaan ta'u. Maal adam malee barbaadni Itoophiyaa kan akka reedii fa'aa ta'e osoo hin taane ani reedii fa'aa deeggara malee Itoophiyaa deeggaraa hin jiru bar. Ati sirrii jirta beeku. Ati Itoophiyaawidha. Alaka Itoophiyaawidha waan gara biraati deeggaraa reedii famsaati malee deeggaraa Itoophiyaati miti. Anillee reedii mafaan Kubbaa deeggaruu dhiisuu danda'a. Wanna kana keessatti singashullee naan jettaniittu reedii irratti arganii kanumaaf hin dhufeen. Na argiteer taphannaati. YouTube irra kaanii. Suuraa waan akkaafateen. No, seenaan si yaadata sammaa maali naftaa sii kaaniiru. Kaameera amma. Hin bilisoomta yoo aga suuraa dhiyyaa italitti faayida keessa keessa. Eenyu mo'ate amma silaa kaleessa. Amma aara qabna himannu aarii isinitti baana kaleessa mo'atamne lammaffaa isin nu arrasitanii tokko mo'atamne ammoo tokkoof duwwaan. Meeqa baddalamne meeqa? Amma dhaggeeffatu gaafii waa'ee kubbaa dhiisii warra tartiiba namaa kenna itti deebina kubbaa. Masrii galchee nu galchee malee. Itoophiyaan gaafatti Taphataa waddaan hin beektanii jira akka Masrii kan. Zaliin dubbadhu. Itoophiyaa bakka Mee Saalimii carraa kennaa rabbiidha ilaalite. Saalim kan. Amma tamaami yookaan Jamaal dubbadhu. Jamal dubbadhaan gaafa duran deemu. Rakkoon hin jiru bare. Waan bareeda haasa'u jirtaa beektaatiin kun amma. Reediin faatii koi takkitti waa jedhaan eegesin dubbatu tokko kanatti qo'anii dubbata. Reediin faatii alaabaan tun beektaa. Alaabaan tun yatiima beektaa yeroo ammaa kana keessa alaabaa yatiima namni. Dhageeffadhu tame jaarsa maaliimi. Alaabaan tun yatiima amma sa'a kanatti jecha abaarri irraa duuteerti. Namni guddisuu qabuu fi yatiimni kun Oromoo harka kufee jira. Namni ol qabuu Oromoo sa'a kanatti jechaadha. Oromoo harka kufee jira. Namni yatiima ol qabe immoo rabbi biratti illee nama biratti illee ka galataa. Kanaaf reediin faatii waan galataa malee waan gadoo waan goote takka hin qabdu. We're proud of Baqaroota Cairo. All good, mashallah. Kan nu kaga magana jennu amma haas. Yatiima lafa ol fuudhenu. Dhugaa jettan. Rabbi ol isinaa fuudhan Nasri waan amma jette kana sirrii hin jenne akkamitti alaabaan biyyiti namni uummanni miliyoona 120 ittiin bulu akkamitti yatiima taate yaaboo. Maati keessa alaabaati yeroo ammaa kana rarraafatee deemaan akkasumattuu lummuxii illee kanallee amma jarri kanan barbaannu jette lummuxii fi fudhattee galte kuni lafatti hafe munafne. Maaluuti hin jirru reema warri biyya bulchaa jiru Oromoon. Maarree nutu ol qabu qaba kamaarri sanumaafuu nutu amma fuudhee lafa ol qabaaraa mere bakka itti gatanii. Akkasuma taate akka jedhi yaa. Uummanni keenya namni tokko qabate namni keenya bakka baay'ee adeemee namni keenya alaabaa abaa'oo kana jabanaa siinii fa'a irratti achitti goonee madarakii gubbarra kaayan alaabaa abaa'oo uffatanii gubbarra dhaabatanii dannasa. Bakka kunis akkuma akkas ta'uu fa'aa barbaadan jechuudha. Kun ammoo waa'ee kubbaatii kubbaa kan taphataa jiru immoo uummata Itoophiyaati. Alaabaan Itoophiyaa inni sirriin isii kan nuti lummutii qabanneen deemne osoo lummutii ta'e haa fakkaatu. Kaleessa ijoollee lummutii qabatanii dhufanii jechuudha. Walola hunda ture warra lummutii qabatanii jechuudha dhabatanii illee faarsaa turan. San fa'aatiin tani hamza reedi. Wallahi achi dhaabatanii jiru lummutii olii gadi ari'anii jennaan ijoolleen baay'ee walolanii
lola guddaa ture jechuudha alaabaa kana malee jedhanii. Akkuma asirri jira immoo alaabaan kun amma Oromoo harka qofatti hafee jira. Duraan Amaara baatee deemanii amma Amaari lafa kaa'ee ka biyya bulchaa jiru Oromoodha waan ta'eef kanaaf alaabichi kenna akkasitti hubadhaa warri wangeela isinii galuu wangeela kana fudhadhaa. Ameen balu. Ameen balu. Kuno. Qeesichi kun qeesichi ajaa'ibaa ta'u. Akkana Ila, Haidar koi Haidar imbulla tuma. Koi background di kasi Haidar iwanna. Haidar amane pitanna Haidar. Koi. Haidar iyo tara lafanuke dalawa kenale lafanuka yennani. Koi sorry indo ngore. Aywa. Alaabaa kana takkaan iyyadhee laaleen beeku beeyta akka har'aatitti hin bareeda. Haidar Asta kana qabadde biyyaan baane.